Nagami, tidulong tearis bafte goorsa keenne dha naaman. Hunda dura baga wal agarre abbootii gadaa keenya galateeffachuun eegaluun barbaada. Wallibdee walitti mufannaa ture furanii tokkummaa gadaa keenyaa gadi cimsanii irreecha kana qalbii addaan facaate osoo hin ta'in qalbii takkaan akka Oromootti gadaa keenya odaa keenya qabannee akka kabajnuuf dheengadda nu gammachiisanii shakkii mamii hamilee teenya cabte waan nu fayyeessaniif ulfaadhaa wayyoomaa galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Har'as taanas boru gaaddisa abbaa gadaa jalatti caayaa odaa jalatti oda Oromummaa keenyaa qabannee akkuma har'as keenya gara fuulduras bakki nu keenya hin jiru abbootii gadaa keenya gara fuulduras nu eebbisaa seera nu baasaa dargaggeessa kanas akkuma kaleessa kanatti karaa qabsiisaa akka deemtan shakkiin jiru haga isin bokkuu qabattanii dura deemtanitti gaarri nuti hin diine tabbi nuti hin baane malkaan nuti hin ceenne akka hin jirre isinii mirkaneessuun barbaada. Itti aansuun gabaabsee irreecha dhufurratti wantoota dargaggeessa keenyarraa qeerroo keenyarraa eeggamu akkasumas uummata keenya qaama nageenyaa keenyarraa eeggamu irratti yaada ka'umsaa gabaabaa dhiyeessee akka irratti hojjennu dhaamsa dabarsuun barbaada. Akkuma irra deddeemee jedhamatti irreechi baranaa kun irreechi hora Finfinneetti godhamu kun irreecha guddaadha. Irreechi nuuf aadaa qofaa miti akkuma beektanitti. Irreechi bara dukkanaa san keessatti bara dhiibamaa turre san keessatti bara akkanatti wal gahuun hin turre san keessatti waggaatti yeroo takkitti wal geenye Oromummaa teenya ittiin gammannee ittiin boonne qabsoo teenya ittiin karoorfataa turreedha. Irreechi Finfinnee immoo kan hawwineef kan qabsoofneef kan aarsaa guddaa irratti kafalleef ta'uu qofa osoo hin ta'in irreechi Finfinnee horri Finfinnee bakka Oromoon irraa buqqa'u itti eegaleera jechuudha. Har'a Finfinnee irratti Oromoon irreeffachuu eegaluun Oromoon bakka isaatti aardaa isaatti deebi'uu nu dhawwaaqa jechuudha. Kanaaf historically seenaadhaaf hoggaa laalle laafa akka hin taane ji'a kana hunda abbootiin gadaallee qaamonni mootummaallee dargaggeessillee hojii biraa dhiisee qe'ee ofii dhiisee wanni asitti galee xaaruuf irreechi seena qabeessi kun irreechi wareegama guddaadhaan argame kun bakka godaannisni keenya irra jiru kuni yeroo duraatiif yeroo godhamu kabaja isaan maluun gulantaa isaan maluun guddina isaan maluun akka kabajamuuf ta'uu yaadachuu danda'uu qabdan. Akka irreechi yeroo makaanuu guddaadha kun immoo guddaa oliiti jechuudha. Kanaaf wal qabatee wantoonni lama baay'ee murteessoodha. Kan duraa hirmaattonni baay'een hirmaattota guddaa ta'ee argamuun baay'ee barbaachisaadha. Kana wanni jedhu keessa deemuu baay'ee barbaachisu. Dubbiin xiiqiidha. Dubbiin morka irreecha Finfinneeti jechuudha. Irreecha Finfinneeti. Irreecha Finfinnee waan ta'eef gariin jiraachuu keenya iyyuu waan shakkuuf jiraachuu keenya illee agarsiisuu qabna. Kanaaf hundumtuu godina keessatti deebitanii namni keenya ka fayyaa qabu hamma danda'etti godina hundarra waa lama tokko baay'ee dheedheera lammaffaan daayivarsitii babal'ina isaati. Itti galeessa qofarraa raadiyeesii kiiloomeetira 100 fi 150 qofarraa osoo hin ta'in hamma danda'etti wal gargaartanii daangaa Booranaatiirraa hamma Matakkalitti Kamiseerraa hamma Cinaaksanitti namni keenya akka dhufu xaarii guddaa godhuun baay'ee barbaachisaadha. Kan lammaffaa sabaa sablammoota. Uummanni Oromoo kun arga. Gaafa isaa dabarte hundaaf hin dabarte. Gaafa isatti dimimiifte kaaniif hin dukkanoofti.
nuko famit be kana keessa kan gurfa kan cubburfa kan ayyaanni isaa saamame kan amantiin isaa diitame kan aadaan isaa awwaalame kan irreechi jala dhoo kan qofa miti hoon dabartu ummata hundaaf dabaraa jirti har'a walaayitaan sidaaman kafaan akkuma nu dabarte isaanis dabaltee ayyaana isaa kabachiisaa jira jechuudha. Ayyaana kanarratti akkuma isaan yeroo adda addaatti affeeranitti affeeramanii jiranii sabaaf sablammoonni biyya kanaa baay'inaan dhufu isaan akka dhufan jajjabeessuu dabalatee yeroo dhufanitti Oromoon ollaa yoo dhufe dura gursheeti dura dhiqachiiseeti kan keessummeessu akkasii miti. Kanaaf sabaaf sablammoonni akka nu dhufan qofa osoo hin ta'in akka mul'atan dursi isaanii kennamee akka Sidaan nu kabajisanitti akka Somaaleen nu kabajisanitti isaaniif gulantaa dursaa kennanii abbootii gadaa keenya wajjin tokkummaa jaalala wal kabajaa sabaaf sablammoota qabnu agarsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Kana warri qeerroos warri abbootii gadaas warri mootummaas sabaaf sablammoonni hundi akka dhufan ka dhufan ammoo akka rakkanne akka dhidhibamne nu dursa nu wajjin abbootii keenya wajjin akka dan gochuun baay'ee barbaachisaadha. Qabxiin lammataa dhimma nageenyaati. Dhimma nageenyaati. Irreechi kun hiikaa guddaa waan qabuuf biyya kana keessatti duuba nu deebisuudhaaf olaantummaa kaleessaa san jaarrachuudhaaf nu salphisuudhaaf Oromoon biyya kana nagayaaf tokkummaadhaan bulchuu hin danda'u jedhanii mirkaneessuudhaaf shira baay'ee xaxamaa jira jechuudha. Irreecha kana qabsoodhaan injifannoodhaan kan godhame injifannoo argame kanatti cirracha naquu humni barbaadu baay'eedha. Kanaaf irreechi kun ammarraa eegalee hanga keessummoonni addaan galanitti nageenyi tasgabbiin baay'ee barbaachisaadha. Nageenyi eenyu? Tokkoffaa nageenya magaalattii tana. Magaalaan tun akka malee nu sabaaf sablammoo hedduutu keessa jira. Jiddugala Afrikaati. Dhaabbilee mootummoota walta'anii embaasii hedduutu keessa jira jechuudha. Ololli keessa yeroo ammaa oofamu gaafa sanbattansanii gadi hin bayinaa Oromoon biyya jeequu heddi qeerroon biyya jeequu heddi kan jedhamu ummata warradii weerarsaa jiru jechuudha. Kana fashalsuun nageenya jiraattota magaalaa kana nageenya qabeenya magaalaa kana keessa bishaan tokko osoo hin jigin akkuma yeroo adda addaatti goonutti yeroo seennus yeroo baanus jala bultii isaatis san boodas nageenyi magaalaa kanaa jiraattota kana osoo hin jeeqamin ayyaana keenya kabajannee Oromummaa keenya kabajannee sabuuf sabeeffannaa Oromoo san maal akka ta'e firattis alagattis agarsiifnee deemuun baay'ee barbaachisaa nageenyi magaalattii. Kan lammata nageenyi hirmaattotaati. Nama hedduutu dhufa miliyoonotaan dhufa godinoota Oromiyaa hundarraa dhufa sabaaf sablammiitu dhufa namni baay'ee waan dhufu baay'inummaan sun rakkoolee nageenyaa uumuu danda'a. Kanaaf nageenya hirmaattota sanii tokko osoo madaa'in tokko osoo funuunin tokko osoo rakkatin akka galu gochuun milkaa'ina irreechaa kana keessaa isa tokkodha isa guddaadha jechuudha. Namni tokko qaamni tokko gareen tokko waa taanaan miidhaginni bareedan sun keessattuu warri nu jibbu warri gaarii teenya dhaga'uun barbaanne hamtuu teenya leellisuu barbaadu ka miidiyaalee biyya kanaa dhuunfatee jiru ka faranjitti hasaasuu jaalatu waan bareedaa isin gootan osoo hin ta'in waan takkitti dogongora takkitti uumamte san oduu godhee haguuguu xureessuu danda'a jechuudha. Kanaaf nageenyi namoota as dhufanii hirmaattota as dhufanii sun akkaan barbaachisaadha. Kan biraa qabeenya. Magaalaa kana keessa qabeenya baay'ee jira. Qabeenyi mootummaa jira. Qabeenyi dhuunfaa jira. Konkolaataan jira. Wantoonni hedduun jira. Yeroo as dhufnutti yeroo as keessa baanutti namni keenya qabeenyi namaa ka hundaatu ka mootummaa isaa ta'u ka dhuunfaa osoo hin tuqamin osoo hin harraatamin osoo hin korrootamin addaan galuun baay'ee barbaachisaadha. Ufiif jecha beeka namaafi miti. Kanaaf nageenyi qabeenya nageenyi hirmaattotaa nageenyi jiraattota magaalaa kanaa eegsisuu irratti hojiin guddaan hojjetamuu akka qabu dhaamuun barbaada. Maaltu barbaachisa? Uummanni kun dhufee irreechi kun bifa nagayaatiin bifa gammachuutiin bifa milkiitiin
goolabame maqaan keenya ol ka'ee Finfinneen teenya taate ayyaanni abboota keenya gammadee akka galuu barbaadu taate ka duraa qophiidha preparation waan amma godhaa jirtan kana jechuudha. Stakeholders warra yookiin immoo warri kana keessaa qooda qaban qaamolee mootummaa abbootiin gadaa qeerroon dursanii sirriitti itti qophaa'uudha. Itti qophaa'uun maaltu ta'uu mala maal godhuu qabna kun yoo ta'e maal goona maaltu nu barbaachisa ka jedhu irratti waa'ee nageenya xiqqoo reefu kaasee jira waa'ee fayyaati irratti akkaataa seensaa irratti haala geejjibaa irratti dursanii qophaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Kan lammaffaa dammaqiinsa miidiyaalee qabnutti waltajjiilee adda addaa irratti uummata keenya barsiisuu barbaachisummaa irreecha kana hiika inni uummata keenyaaf qabu hiika inni biyya kanaaf qabu hubachiisu namni keenya akka dammaqu nageenya isaa akka eeggatu rakkoo xiqqoo yoo uumamte akka rifatee jeequmsa yookiin immoo rakkoo biraa keessa istaampiidha adda addaa akka uumne sirriitti uummata keenya dammaqsuun hirmaatoo san dammaqsuun situational awareness jedhamu san irratti hojjechuun barbaachisaadha. Ka biraa inni guddaan qindoomina nageenya irratti warri hirmaataa jirtan irreecha kana qopheessuu irratti qophii adda addaatu jira fiigichi jira fooramiin jira gaafsan agarsiisni adda addaa jiraachuu danda'a simpooziyemiin jira kan abbootiin gadaa gaggeessan eebbi jira irreeffannaan jira dhufni jira galli jira geejjibni jira warri kana hunda qopheessu qindoominaan bifa wal dubbisee socho'uun barbaachisaadha. Yookaan wal se'achuun wal hubachuu dhabuun rakkoo nutti uumuu waan danda'uuf sirriitti qindoomin hagammatti qindoomin jiru nama kuusu dhugaa yoo isin jedhe qaamota mootummaa jidduutti eenyu jidduutti kan egaa nageenya irratti kan hirmaannaa guddaa qabu qaamota federaalaa keessaa raayyaa ittisa biyyaati poolisii federaalaatii fi damee nageenyaati poolisiin Finfinnee jira poolisiin Oromiyaa jira isin qeerroo fi foolleen jirtu gaaddisni keessan immoo gumiin abbootii gadaa jira jechuudha. Qaamonni sadeen kun mata matattis qophaa'uu qaba qaamonni shanan jahan amma jenne kun mata matattis qophaa'uu qabu waliinis qophaa'anii joint task force tokko qabatanii haalli ittiin nageenya mirkaneessuu irratti dursanii itti qophaa'anii fi gaafsan illee waan itti qophaa'an san hojiitti hiikan irratti ammumaa hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Kopha qophatti qeerroon kun 20-30 dhufu kan foollee ta'ee dhufee nageenya ibsu kophatti qophaa'uun akkuma jirutti ta'ee haala poolisiidhaan itti wal dubbisuu danda'u haala raayyaa ittisa biyyaatiin wal dubbisuu danda'u rakkoo itti uumamne preventive work akkaataa itti hojjechuu danda'u rakkoo yoo uumame akka hin babal'anne haalli itti to'achuu danda'u containment keenya nuusa irratti saffisaan keessattuu hogganoonni foollee qeerroo abbootiin gadaa warra mootummaatiin walitti dhuftanii qindoominni coordination is very very important. Nama miliyoona 5 nama miliyoona 10 magaalaa tana keessa haala siyaasaa amma jiru kanaan haala keessaa fi alaan jeequmsi akka uumamu barbaadamu kana keessatti bifa kanaan wal gahanii uummata kana nagaan addaan galchuun is not a simple task. Magaalaa kanatti takkaa rakkoo uummanni haganaa bahee hin beeku bahuuf illee hin jiraatu. Uummata kana addaan galchuun bara deeggardaa yaadattanii yeroo reebaa dhufu hojii guddaatu hojjetame rakkoon immoo dursee uumame ni yaadatta. Rakkoon dursee akka uumamne boodas akka uumamne gaafsanis akka uumamne qindoominni baay'ee barbaachisaadha. Kana irratti saffisaan warri mootummaatis laayyoo fudhachuun barbaachisu. Torban lama sadii toofee qophii kanaaf qindoominni baay'ee barbaachisaadha jechuun barbaada. Gara dhumarratti milkaa'ina irreecha kanaatiif akka amma hawwinuufi yeroo dheeraaf hawwinee amma funyaan jala geenyee ilaalaa jiru kanatti ayyaanni kun akka milkaa'uuf uummanni keenya milkaa'ee sabaaf sablammoonni illee kabajaa isaanii malu argatanii kabajaa nuun malu akka nuu kennaniif mootummaanis riskii fudhateeti baay'isama. Laaptuutti fudhatina. Mootummaan Oromiyaatis kan magaalaa Finfinneetis kan federaalaatis qophii kana waggaa ayyaman riskii jiru irraanfatanii akka hin taane beekaa isin warri qeerroo. It's a serious risk. Rakkoon tokko uumame isaan waan itti gaafatamaniif riskii isaan fudhatan san isaanis warra murtii murteessan kanatti gaabban akka hin taane warra murtii murteessan kanatti ittiin boonan ta'anii borullee yeroo isin Oromoo waa gaafatutti yeroo abbootiin gadaa waa gaafatutti yeroo qeerroo waa gaafatutti amantaadhaan haala akka mijeessan yoo kan barbaadamu taate irreechi kun milkiidhaan dhumuun barbaachisaadha. Keessattuu nageenya wal qabatee qabeenyi namni osoo miidhamina akka addaan bahu irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha.
milkii kanaatiif qeerroon foolleen bifa adda addaatiin gurmooftanii jirtan. Sadarkaa Finfinneetti, sadarkaa naannoo kanaatitti, of course irreechi Bishooftuullee jira barumtaa isaatti too irreeffannuuf kan godina irraa dhuftan tokkummaan keessan wal hubannaan keessan baay'ee barbaachisaadha. Garaagarummaan yoo jiraatte, wal qocaluunis yoo jiraatte yeroo itti walii darbanii jechuudha. Irreechi dabarfannee waltajjii godhannaa gamaan goonaa gara fuuldura waan hojjetamu irratti rakkoolee jiranillee arguu irratti hin mari'anna. Amma yeroo rakkoo itti baasanii itti wal qeeqan yeroo itti wal diigan yeroo itti wal bubuusanii miti yeroo itti dubbii barbaadanii miti yeroo itti waa hunda dhiisanii everything xiyyeeffannaan keenya qabeenyi keenya humni keenya abjuun keenyas yeroo irreecha kana milkiidhaan xumuruuf ta'uu irratti qaba jechuudha. Kanaaf wal hubannaan qeerroo jidduu jiru dargaggeessa keenya jidduu jiru baay'ee barbaachisaadha. Kan lammataa qaamota mootummaa jidduutti mootummaa federaalaa bulchiinsa Finfinnee fi mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas dipaartimentiilee adda addaa waan kana keessatti hirmaatan. Biiroo aadaa turizimii, biiroo nageenyaa, dhaabbilee adda addaa kana keessa jiran joint task force dhaabuu danda'uu qaban. Keessattuu as keessa yoo jiraatan ergaa sana dabarsaaf. Bifa adda addaa amma bakka adda addaa deemuu osoo hin ta'in dhimma kana irratti hojjetu koreen dhaabbate sun maqaa koree qofaan osoo hin ta'in komaandi poostii tokko dhaabbatee haalli ittiin hojjetu. Komaandi poostii nama hidhuu miti. Kan nageenya jechuudha. Kanaaf wal hubannaan qaamolee mootummaa jidduutti jiru is very very essential. Sadaffaa abbootiin gadaa gaayidaansii kennuu danda'uu qaban. Waliigalatti qophii kana kan hoogganu waliigalatti itti gaafatamummaa waliigalaa akka aadaattis akka har'aattis kan itti gaafatamummaa qabu abbootii gadaa waan ta'aniif gumii abbootii gadaa waan ta'aniif kabaja isaanii malu kenna. Isaan dhaggeeffachaa caayaa isaanii jalatti deemuun barbaachisaadha. Qaamonni isa deemu qeerroon qaamonni mootummaa abbootiin gadaa wal hubatanii waliin yoo hojjetan taate waan kana bakkaan gahuudhaaf baay'ee laafaa ta'a. Kanarratti cimanii deemuun barbaachisaadha. Keessattuu isin warri qeerroo xiqqoo gadi qabbanaa'uu barbaachisaadha. Gaafileen hedduun akka jiran nan beeka. Wantoonni miira namaa tuttuqan baay'een akka jiran nan beeka. Wantoonni nama dallansiisan baay'een akka jiran nan beeka. Kanaaf waan amma afaan irreechi kun dhumutti tasgabbii irratti fuulleffatanii irreechi seena qabeessi kun hirmaattotaan baay'ina hirmaattotaatiin miidhagina isaatiin haalli ittiin guddatee waan bara baraan Oromoon waggaa 150 qabsoo godhee ardaa isaatti deebi'ee handhuura isaatti deebi'ee ayyaana godhate of jalaa balleesse jechuudha. Waggaa 10 waggaa 20 faabileen cabse. Garuu qophii sana waliin qopheeffate wal hubatee waliin gammadee magaalattii illee gammachiisee warra shira yaadu qaanessee warra toltuu nuu yaadu gammachiisee boonsee mootummaa riskii fudhatee waan kana mijeesses abdii itti horee deeme yoo jedhamu taate nullee gallee nagaa jiraanna hojii gara fuulduraa hojjennuuf illee mirga nuuf ta'a jechuudha. Kanaaf adaraa waan ani hin jedhu waan ani itti dhaamu nageenya irratti fuulleffannaan guddaan akka godhamu ammarraa humni hundinuu gara sanitti akka deemu gara miidiyaatiinis uummata keenya hubachiisuun keessattuu immoo keessoo keessan irratti tokkummaa godhuun walii obsuun baay'ee barbaachisaan jira. Irreecha milkiin waa ta'u galatoomaa.